الشماعة هركفوني جالتهم توتاشي قبجان توتاين ما نرمو آخر نراجستاني سياسيسن جيرا باقجراتني سنس غار روان تتكو تقوان جنة ديبسي فيديو خنا حرب ورابو فهيتي بتي جيشونس وانتو تهد دري فيسبوك ايرت واحد دوان ارغاجروف سنرت में माल राखल का एवं तजरबत वाली नालाल भी मैं नमो निगरीन ओरोमो माफदबता ओरोमो qabsa oromo tu finjecha dulli isaan amantaan awwal qabsiisan kun maal yeroo hunda gaafii nutti ta'ee jira kanaaf ani namoota sanirraa gaafii qaban gaafiin ani isaanirraa qabu tokkoffaa isin kallattiin isin deemaa jirtan kallattii oromummaa qulqulluu kaleessa sanimmoo kallattii bira qabdan kallattiin oromoo fi qabsoon qulqulluttiin ganama ummanni oromoo hayyootiin oromootii fi qabsaa'onni kaleessa irratti lafeen isaanii caddeetiniin dhiigni isaanii faca'aa ture dhangala'aa ture kaayyoon isaanii kaayyoo bilisummaati kutaaf gandaan lagaan waliin qoonne amantaan waliin qoonne isin laal duula tana isaa fiddarre oromoon kaleessa amantaa ofiitti wal jaalate oromoo qofaan oromummaa qofaan wal duuka yaa'aniitiin wal jaalatanii wal kabajanii amantaa kamiitu kabajanii maa dhagattiin amanne har'a isin seera akkanaa eessaatu mudan dhugaa qabsoo oromootiif yoo taate yoo haraa oromummaa xureessuu deemtan waan argitan laaqa facaasaa dubbii oromummaan kaleessa dhiiga itti faca'e dhiiga itti dhangala'e taasitti oromummaa saafaa taatee miti yookiin immoo haa isin feesbuuk irratti waan argitan yaadanii fi miti ani namarraa dubbachuu fedhu dhugaan isiniif hima nama tokkorraa dubbachuu hin fedhu garuu immoo karaan isinirra deemaa jirtan karaa sirriiti miti yoo seenaa oromootii fi seenaa qabsoo oromoo xureessu yookiin xurii itti laaquuf ummata biratti akka dhageettii oromoon hin qabne gochuuf yaalii gootan isiniif hin mijjatu oromoon kamiyyuu amantaa eenyutu hin tuqu amantaa nama kamiitu safuu qaba oromoon safuu qaba amantaa fi qabsoo saba oromoo walitti hin fidina walitti hin laaqina nuti amantaa kamiinuu wajjuma jiraanna yookaan waa'ee oromoo dubbachaa yookaan waa'ee amantaa dubbachaa isin akkamitti wal faana ce'uu dandeenya waa takka wal nu dhageessisa oromummaa qofa amantaa ke waan feetetti amaneeti abbaan feete jechuudha oromummaa qofa waliin nu ga'a kana jechuunis namoonni qabsoo afaan oromoo dubbataa afaan oromoo seenaa oromoo yeroo gaarii dubbataatiin eegas immoo keessa amantaatti garagaltan dhaabbadha isin hin baasu amantaan eenyumaafuu jechuudha abbaan maan fedhe amantaa ofii lubbuu ofii tool jaalata maa dhakatti namanne lubbuu ofii tool jaalata amantaan isaa yoo tuqame hin danda'u eenyummaa jechuudha kanaaf amantaa eenyutu osoo hin tuqin nuti karaa takkarra deemne yoo jenne qabsoodhaaf deemne yoo jenne yommootu seenaa oromoo dubbanneetiin uummata barsiifna yoo jenne amantaa nama tokkotu osoo hin tuqin mirgaaf dirqama keenya beekneetiin daandii tokkorra waliin ce'uu qabna yeroo hunda nuti walumarratti fuullee walirraa akkam namni durraa dubbata yaa ilmaan oromoodha yeroo hunda kanuma haa wal dhageenyu ana beeka jettaniitiin waan argitaniin faalina amantaan islaamatti soo ta'e ka islaamummaa hordofuuf lubbuu isaa caala jaalata amantaa ofii ka kiristaanallee akkasuma amantaan isaa yoo tuqame hin danda'u eenyumtu jechuudha kanaaf amantaa fi qabsoo ilmaan oromoo walitti hin fidina qabsoo saba qabsoo biyya amantaa feete hordofu amantaa feete amanu kan nuti irratti xiyyeeffanneetiin hin dubbachuus hojjechuus ittis dadhabnee itti cabnee lafeedha cabuu qabnu oromummaadha akkamitti oromiyaa walaboomsinee saba oromoo bilisoomsinaadha kan irratti dubbachuu qabnudha isinuma isinitti fakkaate waan gandaa fi araddaa keessatti dubbatamu fiddanii xinnaas uummata duratti dhiyaatanii feesbuuka iskiriin hambaa hin cabsina dubbii argitan hin tumina of beektan abbaan waa'ee amantaaf yeroo hedduu
yeroo hedduu namoonni xiyyeeffannaa isinirratti namni jaalalta kaleessa jiru har'a jibbansa isinii ta'e maafii ka isiniif hin qaban ummanni Oromoo kaleessa hagam isin jaalatu warroonni Facebook irratti hirmaannaa hedduu raawwataa turtan jechuudha. Yeroo karaa sirriirra deemtan ummanni Oromoo eessattuu isin jaalata isin faana jira. Yoo isin kararraa mayxan immoo ummanni Oromoo guutuun isin faana hin maku isinirraa hafa. Kana beektan isinirraa hafa waan ta'uu qabuuf. Of sirreessa onnee sabaa keessaa of hin baasina. Kanaaf of sirreessa isiniin jedhaan yaa ilmaan Oromoodha. Yoo dhugaa Oromummaadhaaf dubbachuu feetan yoo mukaayyoon teessan kana Oromiffaa dubbattaniif yookiin afaan Oromoo dubbattaniif seenaa Oromoo takka takka dubbattaniif Oromoo isiniin hin jedhu ka Oromoof cinqamu ka Oromoof quuqamu seenaadhaan kaleessa san dubbataatan har'a waan argeen fa'aalu mee gaduma jennetin hayaan mataa keenya hadalaysa nuti Oromoodhaaf egaa dubbanne amantaa maaltu as keessa fida mootummaatti dhumarra isinitti dhaamachuu jiru warroonni Oromoo taatan jechuudha yoo Rabbi sodaatan afaan Amaaraatiin mee viidiyoo irratti baatanii afaan Amaaraatiin ijoollemmaan fete waan fetaa balleessa isaanii dandeettan afaan Oromootiin itti hima afaan Amaaraatiin baatanii viidiyoodhaan itti dubbatina maaliif nuti silaa eessumaa waliin geessinu ilmaan Oromoodha alagaan akka nu dhageenye wal dhabbii ilmaan Oromoo faffaca'iinsa keenya akka alagaan nu bara yoo nuti wal dhabnu alagaan diinni keenya humna godhata kanaaf haga danda'een afaan Oromootiin wal hubachiisuuf hayaalu namoota hedduu argee intinne gaddeebifne afaan Oromootiin dubbadhaate afaan Oromootiin wal barsiisa loltanis afaan Oromootiin lola yoo ummata Amaaraa yookiin ummata Awashaatiin dubbachuu feene qofa afaan Amaaraatiin dubbanneetiin haalonni isiniin jedha naaf kolcha garuu immoo warroonni seenaa Oromoo xureessu amantaan wal fakkeessitanii islaamummaa fi kiristaanummaa wal fakkeessitanii yookiin immoo qabsoo saba Oromoo facaasuuf deemtan dhaabbadha bakka ka isiniin jennu haa dhaabbannu bakka jiru taa'annu yeroo namma yeroo filmaatatti yeroo ummata keenya barsiisuu qabnu yeroo mootu karaa fuulduraatti tarkaanfatti tarkaanfanna jenneetiin dubbachuu qabnu nuti mana keessa deebineetiin ofiin mataa walitti buusuu fi mataa wal waqaruun nun taatu kanaaf biyya keessa qabsoon hedduutu jira duulatu jira kanaaf ilmaan Oromoo bakka jirruun harka walaa qabannu egaa yeroo namma filmaata kana immoo akkamitti warroonni biyya jiran haga tokko sosocho'utti jiranii kanaaf fedhii ilmaan Oromootiif warroota biyya jiraniif wanti naannaamu paartii Federaalist Koongireesii obbo Dr. Mararaa Guddinaatiin hoogganamu akkana isiniin jedha filadhaa kuni jechuun kumni shan kuni abduu ilmaan Oromoo kan baroota dheeraa dhokachaa ture har'a kan ifatti baasudha kana jechuun ka hundee Booranaaf Baarentu ilmaan kun guutuun jalatti ga'anidha kanaaf paartii Federaalist Koongireesii haa filannuu isiniin jedha isin jaalladha ilmaan Oromoodha warreen immoo Oromummaa tana faalleessu facaasu deemtan Rabbi isin haa facaasu Rabbi dhabama isin haa godhu yaa diina Oromoo guutuu wanti nan gadhu kanuma nuti humna qabnu ilmaan Oromoo Rabbi humna nu haa ta'u warri Oromoo facaasuuf deemtan faffaca'an mallee akka callee ciccit kanaaf isin jaalladha ilmaan Oromoo afiraadha